እሺ ቦርሳው ገና ጠፈጥፍሻለሁ። እንነጋገራለን። እሺ እኔና አንቺ አይንሽን አያሳየኝ እግዚአብሔር። ነይ ቆይ ወይዘሮ ሶማል አንቺ ቃል ምን እያልሽ ነው? አይደለም ቃል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا سبونتو أكم جرت فيا كيسني أنا قاكو أجلنا ربي فاتو إسنس رجع فيا كتب قبضني أبدي فمتي قداس نراقبا كسمس وروني ماتنا فنتاني سينا ماتنا فتاس نجتشم بربادا ويا را مالك بتلفتنا نجتشم كيسن نقوله ولا مرات بتشوف في جتشودا يوحالنا مجاته نتلفو باتني سنجرا بيتو مجلس سنجرا مجلس ورد إيران جرا يا ربي كي أنا راكفي يا وانا ناكنا إجولة جرا بيتو إجولة جرا نجيك أني جنانا قسمتي في قطعة ورابط جرا مجلس رجال جرا إفان مو كنا أسرنا نتفسجر تفكر لك يا نجي جرا نعدي سجرا ما شاء الله 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 ده وقع فقول لك أنا الديسير يرون داس تاع فيديو ورابي أنا نقول أنا مجت أي ركو ما تانا ركوبا يبيتني تكو ما تانا ركوبا كنا لا جيكي ينتدي ما تجرا قاف ما تانا ركوبا جاكو نتدي متى ما تانا ركوبا زمجر من دنا ጭንቅላቴ ትክክል አይደለም እንጃ እኔ ምን መድሬ መታን ረኩባ ወንሳም በኩ መታን ረኩቡ ፊ ማልራስኒ አሰው ዱፈ ቤቱ አባ ማና ሃለ ማና ሙጫ ዱርባ tokko otoo makaraara deemaa jiranii namni tokko itti dhufee interview godhee yookaan immoo gaaffiif deebii gaggaafate jechuudha. Isaanis eenyudha? Ijoollee warra soddaa jechuudha. Gaaffiif deebii otoo gaggaafatanii saniin booddee haadhaaf abbaa argatanii karaa irratti gaggaafatanii maqaan keessan eenyudha akkamii minam jenni waa'ee tokko gaggaafatan jechuudha. Mucayyoon illee nama kutaa 12 barattee kutaa 12 keessatti qabxiin hin deebineef jechuudha. Amma yeroo ammaa kana hundumaa fi qabxiin hin deebine qabxiin isaa waggaa kana duwwaa miti ko barreen gaddaa ijoollee baay'eedhaaf hin deebine jechuudha. Hedduu nama kuffisee jira. Kanarraan dubbachuu dhufe tokko maal hojjettanii abbaadha haadha intala durba hangafa jechuudha. Namni tokko itti dhufee interview godhee gaaffiif deebii gaggaafatee saniin booddee otuma haasa'anii silkii hirkaa fuutee silkii akka wal jijjiiranii fattashan taasifte jechuudha. Mucayyoon footoo isaanii isiniif maxxansa viidiyoo yoon fiduu baadhee ariitiitti waan hin jiruuf iyyuu ariifidhee viidiyoo kana waraabaa jechuudha. Kunoo asii qodaa jira kana jira yookaan gaawwaa kaasuu dhufee gattaa viidiyoo waraabaa jechuudha. Yoo natti dhufu baatan viidiyoon hin xumurama. Yoo natti dhufan immoo hin dhaabbata jechuudha. Harrakkadhe. Saniif jennaan mucayyoo kana haadha abbaadha silkii wal hirkaa fuudhaniitu fattashanii intalli kan abbaa fattashte haati immoo kan abbaa fattashte jechuudha. Saniin booddee fattashanii homaa waa tokko keessa hin jiru natsaa ta'e argame osoo jedhanii meesejiin dhufee gale. Silkiin haadha intala harka jira. Meesejiin dhufee gale meesejicha dubbiste meesejichi maal jedhaayyuu intala abbaa kee maal kan jedhudha jechuudha. Waan safuudha wantichi hedduu tokko waan nama qaanfachiisudha. Waan illee nama dabbaru dhugaa rabbii. Isa booddee fattashanii girriin ka'ee dubbiin dhufee bakka wal lolanii intalli abbaa wajjinitu wal quunnamtii saala geggeessiti jechuudha. Abbaan jaarsa abbaa ishee intala hangafaa wajjinitu jiraata jechuudha abbaan.
hayyaa rabbii kiyya barri galagaltee jirti bakka barri galagaltee jirti jireenya miti bakka wanti nu keessa jirru wanti deemaa jiru wanti gurra keenyaan dhagaa jirru wanti ija keenyaan ilaalu bakka waan badi dhugaa rabbii waan abdii nama kutachiisu a'uuzu billaahi min shayxaani rajiim eessatti nu geessuuf deemaa jira laata barri kuni eessumatti nu geessuuf deemaa jira gira gabbaan unat intalli abbaa wajjin ciisti abbaan intalaa wajjin ciisa utuu haadha manaa qabu utuu haati mucayyoodhaa jirtu hay mindin ነው maal jechuudha mee maal waan akkasii abbaan ilmoo garaa isaa keessaa baafatee gaafa wajjin ciisu mee maaltu itti dhaga'ama saniin booddee egaa haati nagartee argitee balaatti buuftee maalidha kun jettee saniin booddee mana miisajii keessa galtee miisajii dhossaa iddootti qollafantu jira achi keessa galtee gaafa laaltu tekstii yookaan ammoo barreeffama abbaa ishee wajjin mana keessa teessee walii barreessitu argite jechuudha haati sanirraa yommuu isa barreeffama walii barreessanirra viidiyoo tokkoffaa lammaffaa jedhee paartii lammaffaa paartii sadaffaa kana gaafata jechuudha viidiyoo waraabdee qullaa ishee abbaa isheetti ergite jechuudha mucaan aboo sammuun isaa yeroo gutamaa na fakkaate sammuun isaa nagaadha nagaa miti wallahi nagaa miti gutamaadha saniin booddee gaafa sargitu haati dhukkuba qabdi fakkaataan gaggabdee in kuftee jechuudha kuftee jenna immaayyeettee lafa ol qabuu deemtee saniin booddee gaafa lafa ol qabuu deemtu ammoo tokko bu'aan qabu haati gaggabdee kuftee achi kaatee of bartee isa booddee maalidha jetteeni silkii abbaallee fuutee fattashuuf kaatee deebite dhiisi jetteeni hedduu tokko nama dhibaa hedduu tokko nama garramaa abbaan intala isaa wajjin gaafa ciisee wal qunnamtii isaa raawwatu hedduu bakka safu jireenya miti jireenya nuti keessa jirutu jiru miti bara nu keessa jirutu bara miti jechuudha natti dhufanii tan shakkiitan kanaaf jennaan bara miti jechuudha hedduu tokko nama intini ta'a safu rabbiin isaan qajeelchu isiniin jedha akkasii waan akkasii miidiyaa irratti argee isiniif himuu dhufe rabbiin du'aa inuu godha wallaahi du'aa inuu godha akka amantii keessatti du'aa inuu godha barri kun akka bara nagaa ta'u haalli nuti keessa jirru waan ulfaataa waan yaaddoodha waan ta'eef rabbi keessan waa dabarsu waan baay'ee nama sodaachisu waan baay'ee nama rifachiisudha ulfaataa dhugaa rabbiin kan biraa immoo mucaa tokko jechuudha mucayyoon tokko tiktookii hojjetti jechuudha suuraa isinii fidaa haatee boyyuu tambalali yookaan footoo hojjetattee hundumtiyyuu achii fe'aa soofaa ture mucayyoon hin duute jedhanii mucayyoon garuu hin duune hin jirti garuu namni dubbii sobaatiin hin duute jedhanii miidiyaa irraa feesbuukii irraa tiktookii irraa TikTok irra Facebook irra choofanii asoofu waan hedduu tokko nama garramuudha mucayyoon hin jirti mucayyoon maal jetti ani hin jira maal taataniitu hin duute naan jettu anuun hin jira maaloo yoo oromoo koo haati koo dhageenyaan hin gaggabdee duuti achitti illee haftee goggoddii ani hin duune nan jira footoo koo kaasaa maaliif akkas gootu maaliif maraattu maaltu badee maaliif hin duute naan jettanii olii ganna ooftu ani fayyaa qaba jette argitanii nama keenya sammuu rukutamaadha nama keenya nama fayyaa hin du'e jedhanii footoo achi fuudhanii ittiin deemuun maalidha waan akkamiiti waansa sammuun likkiitiin hojjetu hin jedhee uummata tuktukii kana sammuun nagaan hojjetu maali maabaraata uummanni maalumaaf qalbii buusa namni haga yoomiitti immoo maraata sammuu isaatti hin deebi'u
wallahi ummati miidiyaa hojjetu anumaan qabee namni miidiyaa hojjetu sammuun isaa likkiin hojjetu nama miidiyaa hojjetu miidiyaan kun baqa waayifaan kun qalbiin uffatee jirti bar sammuun kee sirriin hin dalagu waan sobaa akkana na godha banne baay'ee ulfaataadha rabbiin biyya keenya nagaa godhu sinin jedha akka kabajamtoota keenya kana man fidee dhufe ለዚህ ሁሉ ያበቃሽ ሽኔ ካሽ ካታኝታሽ ያንሽ ያንሽ ምንድነው ትላለህ እንዴ